geenye abbaan fardaa farda soore. Harka fuunee akkam jirtu ijoollee keenya ijoollee Oromoo kun ka daawwachuu jirtanii qophii waan keenya ka jedhamu aan keessummeessi keessanii wayyeessadha galatoomaa yeroo keessanii fi minitii meeqa qabdu 5 waan qabdaniif wajjin dabarsuu deemna isanaaf feeredha hin fagaatina har'a qophii har'a waan keenya irratti karaa sa'u deemu waan qotee bulaa Oromoo fi qotee bulaa Oromoo ka biyyaa jiru saniifi waan mootummaa abbaa irree mootummaa abbaa irree ka TPLF jedhan yookaanis adda bilisa baasaa uummata Tigraay tiifi warra immoo asiiti biyya ka deemu asii dalagaa lama sadi dalagee qusatee maal jedhee biyya deemee mootummaa abbaa irree irraati ka lafa bituu ka villa bituu kondominiyaa bizineesii ka waliin dalagu kan hundumaa wajjin walitti qabee aga danda'u irraati haasa'u deemaa isanaaf feeredha hin fagaatina beeksisa gabaabaa ka waan keenyaa kan saniin booda wal agarraa galatooma. mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun ka TPLF kuni lakkii isaanii waan boottiin fakkaatu isaanii lafa qotee bulaa Oromoo irraatii fuudhu fakkeenyaaf Burraayyuu keessa miidiyaa irratti dhageettanii Burraayyuu keessa qotee bulaa Oromoo irraatii abbaa biyya irraatii abbaan irree kun TPLF lafa Burraayyuu keessa Burree keessatti amma fudhachuu jiran humna qotee bulaa Oromoo irraatii qotee bulaan otoboo qotee bulaan maal ta'u jiru beektaa ala bulaa beektaa nama ala bulu nama man hin qabne maatii isaa wajjin kanatti irra dhaqqabu jira qotee bulaan keenya ka Oromoo amma maal ta'a qotee bulaan ka manaa qabu mootummaan kun otoo hin dhufin duraan mootummaan irree ka TPLF ka Tigraay otoo inni dhufin duraan ka lafa qabu ka qotee bulu ka jiruu qabu lafirraati kaasanitti qotee bulaa irraati kaasanii abbaan irree lafa kana fudhachuu jira lafa moo fudhatan maal godhan si fakkaate ijoollee keenya lafa kana fuudhan isaan ennoo kennu firoota isaanii kennu ittiin duroomu isaanii ijoollee isaanii ala baasan Ameerikaa jiraatu ijoolleen isaanii doolaariin warra kana ijoolleen Oromoo ala bulaa ta'an maatii isaanii wajjin abbaa warraa baay'ee ala bulaa ta'anii isaan ittiin duroomu warri kan immoo ka duroomsu eenyuun beektaa namuma alaa kanaa dhaban namooti alaa ka deemanii jiran dalagaa lama sadii dalage Ameerikaa keessa ta'uu danda'a Awustiraaliyaa keessatti ta'uu danda'a Kanaadaatti ta'uu danda'a United Kingdom in deemudha namooti Oromootu in jiraasin jedhan namooti Oromoo qotee bulaarraati mootummaan irree kun TPLF humnaan otoo fuudhu otoo beekanii otoo dhagaanii asiiti hin beekan miidiyaa information hin qaban internet hin qabu otoo beekanii otoo dhagaanii mootummaa kaniraati dhaqanii lafa bituu apartmentii kireeffatu rento sanu hojjatu mana villa irraa bituu ani garuu maal jira mootummaan kun hin bu'aadhaa of eeggadhaa jedhaan ani garuu lakkiyaan nama duraan dhaabadhu bara ani dubbadhus onnee irraatiin dubbadha ana aartistii ani akka aartistii tokkotti maal jedhaa mootummaan kun hin bu'aadhaa of eeggadhaa ani immoo karaa dubbadhu waan keenya beekee waan keenya waan Oromoo irraatii waan Oromiyaa keessa ta'u kanaafi lafa fakkeenyaa Hayilemaariyaam irraa dhaqxee lafa atoo bitatte bizineesii walii wadalagatti ankeessaan seenu atoochiin dalagat ankeessaan seenuu sin jedhe meeqelee keessa lafa dhaqxee bitattee apartmentii bitattee bizineesii wadal ankeessaa san seenu garuu lafa Oromoo lafi Oromoo akka harkaa'inuu jiru harka TPLF jiru ka gurguru isaan ka abbaa fedheetti gurguratu ka ittiin duroomu isaan firoota isaaniitti ati asiitii alaawoo deemtettiin lafa TPLF irraati lafa Oromiyaa keessaa Oromiyaa keessa lafa deemtee bittee bizineesii wadalagatti kun hundumtuu harka
TPLF jira ati san hundumaa dhattee wajjin hojjatte mootummaan kun TPLFin wobu'een booda lafi suni akka qote bulaata akka deebi'u abbaa biyyaata akka deebi'u san fedhanii guyyaan sun akka dhufu otoo unturin guyyaan sun akka dhufu fedha guyyaa san guyyaa ati boottu otoo qote bulaan keenya ka Oromoo otoo boo'uu otoo beektu ati dhattee ka bitattu sun lafa san immoo lafa sun qote bulaati woo deebi'i mootummaan kun wobu'een booda mootummaa Oromiyaa dhaabanne atis boo'uu deemtaa sin jedhu maaliif boota mana kan keessirraatii fuudhee abbaa biyyaati qote bulaatii kennin wanni hin jiraan walobboon hin jiraan inni ijoollee isaatii kennin sirraa fuunee mana kan keessirraa fuunee qote bulaatii akka deebi'u goonaa sin jedhan wanni hin jiraanis ijoollee isaatii yookaan wanni ijoollee hin jiraan firooti isaa waan jiraan sirraa fuunee deebine sitti gurguran kanatti ta'uu deemu kanatti ta'uu beeka beekii sin jedhan kanatti ta'uu beeka kamittaa mana kan keessirraa fuunee deebisne sitti gurguran carraa san immoo sii kennin carraa sii kennina in bitata qarshii qabatte waan bitanne in boottaga sirraa fuuna sirraa fuunee mootummaa kennati man kan kee fuunee abbaa dureessatii gurgura dureessa kennine itti gurguranne mootummaa kennati horiin suni qarshiin suni mootummaa Oromiyaati akka garu goona ati immoo har'a deemti irraa biti mirga keetii TPLF irraa lafa bitachuu feetee deemi bitadhuu siin jedhu akka nama tokkootti akka Oromtichi tokkootti ati mootummaa irree kan TPLF irraati bizineesii wajjin dalaguu feetee deemi dalagii siin jedhu akka nama tokkootti ani si duraan dhaabadhu lakkii garuu mootummaan kun akka buumbeetta mootummaan kun buudeemaa siin jedhan akka nama tokkootti akka Oromtichi tokkootti siigala ijoollee keenya mootummaan kun buudeemaa siin jedhan qophiin tiyyaa karraa kana fakkaata an kaasa wajjin tureedha wayyeessadhaa galatoomaa yeroo keessaniitiif ijoollee keenya ijoollee Oromoo nagaatti naa jiraadhaa bakka jirtan hundumatti ulfaadhaa nagaatti.